Egaa guyyaa irraa waa'ee daa'ima xiqqaa yeroo bultii 40 oliif dirree waraanaa ture kanarratti yaada kennuu barbaada. Waraanni akkuma beekamu durirraa jira, duras jiraachuu danda'a. Waliin waraanni taasifamuun akkuma jiru ta'ee waraanni abbaa amantii, waraanni dubartoota, waraanni daa'imman, waraanni sanyii yookiin biqilaa lafaa miidhu kan galma gahus miti hedduus nama gammachiisu seenaa hadhaayas uf duubatti gatee deemaa jechuudha. Viidiyoon guutuun waa'ee Biiniyaam akka itti aanu dhiyeessine irraa gabaasaan warri hin dhageenye dhaggeeffadhaa warra biratti. Maqaa kootuun Biiniyaam Geetaachoo. Biiniyaam Geetaachoo yookiin abbaa biyyaa Geetaachoo umrii ijoollummaa isaatiin bultii 40 oliif dirree waraanaa ture. Biiniyaam Geetaachoo haadhaan Tigraay abbaan Oromoo yoo ta'u, abbaa isaa Geetaachoon miseensa humna waraana Itoophiyaati. Dararaa kutaa Tigraay irratti deemamu jalaa baraaruuf akkasuma dhibee ijaa daa'ima isaatiin wal qabatteef dawaa barbaacha daa'ima isaa gara isaa fudhate. Haa ta'u malee akka hawwii isaa hin turre osoo daa'ima isaa qubsuma hin barbaadin lolli waliinii biyyattii keessatti taasifamaa ture finiine. Daa'ima isaa qucee irratti baatee rasaasa isaa harkatti qabatee boolla seenaa muka koraa qilee bu'aa guyyoota 40 oliif dhamaatii hamaa dhandhamaa ture. Erga miseensonni waliin turan hedduun biraa daaraa ta'anii abbaan dhibbaa Geetaachoo Morodaa daa'ima isaa lubbuun jiraachuun dhagahame. Erga miseensonni waliin turan hedduun biraa daaraa ta'anii abbaan dhibbaa Geetaachoo Morodaa fi daa'imni isaa lubbuun jiraachuun dhagahame. Maatiin Geetaachoo lubbuun jiraachuu isaa fi daa'ima dhageettii malee argaa hin beekne miidiyaan arguun gammachuun guutaman. Warwaannaa Geetaachoon gama miidiyaatiin dabarse bu'uura godhachuun daa'imni abbaa wajjin gara Oromiyaa akka dhufu taasifame. Biiniyaam yookiin abbaan biyyaa Oromiyaa fi Oromiffaas kan hin beekne ture. Erga gara biyyaa dhufee booda afaan abbaa isaa dhaalee Oromiyaas laale. Daa'imni bultii 40 oliif soorata dhabee xanneen waxalamaa ture hamma Oromiyaa dhufe garaa quufee burraaqaatii ture. Biiniyaam yoo dubbatu bultii 40 oliif soorata gahaa dhabuu irraa kan ka'e nyaata hanqina nyaata daa'immanii hir'isuuf qarqaarsaaf gara biyyaa dhufu pilaanpileetii qabannee hodhaa turre jedha. Akkasuma anaaf abbaan koo lubbuun hedduun erga nu biraa harcaate jabaannee osoo hin taane carroomnee qarqara du'aa irraa dachaane jedha Biiniyaam. Abbaan dhibbaa Geetaachoo ilma isaa gara Oromiyaa fidee ergaa isaa xumuruuf deebi'ee deemuu barbaadu daa'imni akka inni deemuuf isaan gargar bahuuf heeyyamamaa hin turre. Hirribaa dammaqee of bira ilaala. Waliin baya waliin gala. Hamma mana fincaaniitti faana isaa hordofa. Daa'imni isaa lola irraa hambisuuf humna isaatii shoora ol aanaa taphatus Geetaachoon daa'ima isaa mucucaatee dirree waraanaatiif qajeele. Geetaachoon dirree waraanaatii deebi'ee hin galle. Lubbuun isaa achitti galaafatamte. Daa'imni tarree ilmoo abbaa hin qabne hiriire. Qooda ilmoo haadhaa fi abbaa hin qabne qooddachaa jiraataa jira. Biiniyaam du'a abbaa isaa yoo dhagahu boohee dhiisuu hin dandeenye. Yaadaan guutame jireenyi itti hadhaahe. Abbaan qabeenyaa bishaan Afrikaa obbo Sa'id Daamxoo carraa hamaa daa'ima kana irra gahe arganii jireenya isaa fooyyessuu fi carraa isaa midhaaksuuf qarshii 500 arjoomanii jiru.